Ishi galatoma. Duraan dursee guyyaa gootota Oromootiif wareegaman kan sababeessachuudhaan itti wareeguudhaan gootota qabsoo Oromootiif yaa'anii dhimma Oromootiif yaa'anii wareegaman isaan kana Rabbiin rahmatti haa godhu yookaan immoo Rabbiin biyya itti haa laaffisu jecha namoota asitti walgeenya kana immoo baga nagaa walgeenye baga nagaa walitti dhufna jechuun barbaadaan. Dura akkuma Bajaalaan kaasu yaaletti ofuma hoobsu irraa hin eegalaani. Ani Ali Adam Ahmadi buufata filannoo Doobbaa jedhamu godina Harargee lixaa buufata filannoo Doobbaa jedhamutti bara 2002 akka lakkoofsa Itoophiyaatti paarlaamaa Itoophiyaa marsaa afuraffaa filamee waggoottan afran dabranii fi hangadhuma biyya kana biyya sanii galakkisee dhufutti paarlaamaa Itoophiyaa hojjechaa ture jechuudha. Saniin duraas baroota 1999 akkaataa mana barnoota yuunivarsiitii irraa eebbifamneen hojii mootummaa irratti bobbaanee hojii mootummaa irratti bobbaanee dantaa siyaasaa isaaniitti jechuudhaan oppidoon gama isaaniitti nu galchanii hojiilee siyaasaa babal'aan hundalaguudhaan sadarkaa adda addaatti sadarkaa aanattis haa ta'u sadarkaa zoonittis haa ta'u iddoo aanarratti sadarkaa gaggeessaa aanatti sadarkaa godinattis gaggeessaa godinatti dhaaba oppidoo bakka bu'uudhaan tajaajilaa ture jechuudha. Akkasumarraa ka'ee filannichaas dhuguma Oromoo jaanii yookaan immoo nuuf jaanii osoo hin taane dantaa siyaasaa isaaniitiin galmaan gahuudhaan sadarkaa isaaniitti filamne yeroo akkumaan jalqaba jeessanitti waggaa afran dabaleef mana marii paarlaamaa Itoophiyaa keessatti hojjennee akka carraa ta'e immoo carraa hojii waan konferansii tokko sitti argate yeroo dhufu murtii kootirra gahee akka miisaniitti hin deebine murteesse sababa kanaan kun waltummaa bishaanitti gaafadhee sadarkaa kanarratti jira jechuudha. Ergaan kana jeegaa guyyaa kana sababeessachuudhaan namoonni bal'aan namoonni baay'ee jechuudha dura namoonni dubbatan obboleeyyan keenya dura dubbatan jalawwan dura dubbatan waan bal'aa kaasanii jiran jechuudha. Seenaa guyyaa kana ibsa jennoo dhaabni baasee bal'aa kaasanii tattaasisanii jiranii gariif immoo waan inni dubbachuu barbaadu jaalawwan qabsoo Oromootiif wareegaman san har'allee wanni isaanitti wareegaman san osoo hin deebiin jira jechuudha. Gaaffiin isaan kaasan wanni isaanitti dubbii isaanitti garagalchan har'allee osoo hin deebiin wanni sana osoo hin deebiin uummata dhaloota kanatti dabarsanii yookaan immoo isaan dabranii jiranii eegasiifuu amma seenaa kana baay'ee irra deebi'ee haasa'uun barbaadu kan mootummaa gabroonfata Habashaa taarikumaan jechuun seenumaan kan akkamitti akka Oromiyaa koloneeffatan waan bal'aa hanga mootummaa Habashaa sadarkaa amma jirtu jechuudha. Kunis mootummaa sanumaa anammoo gaaffiin yookaan immoo gaaffiin jaalawwan wareegamtoota guyyaa guutuu wareegama jennee irra kabajaa jiru kun gaaffiin isaan kaasan san har'aan kan immoo Oromiyaa keessatti bifafamiin ka'aa jira. Gaaffiin kun deebisaa argachuu dhabuudhaan Oromoon dantaa gaaffii siyaasaa isaanii hanga amma deebisaa argachuu dhabuudhaan qabsoo isaatti of eegga jiruu fi qabsoo kanarratti immoo maaltu akka isaa deebi'aa jiru waan gaggabaabaa haasuun barbaadan yeroon waan gabaabaa waan ta'eef jechuudha. Har'a gabroonfataan wayyaanee Oromoon gaaffii mirga siyaasaa jechuun gaaffii siyaasaa abbaa biyyummaa gaaffii abbaa biyyummaa biyyatti qaba jechuudha. Mirga abbaa biyyummaa isaatiif falmachaa jira. Kanaan bifa kamiin Oromoon hacuucamaa akka jiru jechuun waan gabaabaa isin kaasuu barbaadan. Karaa siyaasaatiin yoo jennu namni gaaffii eenyummaa isaa, namni gaaffii mirgummaa isaa, namni gaaffii abbaa biyyummaa isaa kaasu biyya sanitti maqaa terooristiitiin rakkifamaa jira jechuudha. Mana hidhatti darbatama. Sababaan namni kun hunda isa dhufulleen isuma san dheessa waan isinitti hin qabu jechuun tanan. Sababa gaaffii mirga abbaa biyyummaa kaasuudhaatiin namni kun biyya irraa baqate jechuudha. Namni jireenya isaa dhiisee, fira isaa dhiisee, biyya isaa dhiisee, waan qabu guutuu dhiisee sababa kana bakkatee akka jiru nama kanaafuu ifa jechuudha. Karaa immoo dinagdeetiin wayyaaneen siyaasa irraa osoo hin baane akka amma oppidoo ijaaranii warri seenaa oppidoo kana waan isinitti hin qabu namni hundinuu ni beeka jechuudha. Oppidoon akka gaaffii mirga uummata Oromoo deebisuun oppidoon akka gaaffii mirga Oromoo deebisetti oppidoon ammoo akkaataa Oromoo bika biyyoo hojjechuutti piroopagaandaadhaan waan baay'ee hojjechaa jiran isaan. Kan ammoo nuti oppidoo keessa seennee hojii hojjennee waan kana piraaktikaalii waan agarree seetti jechuudha. Waan namni alaa odeessuu waan namni dubbatu osoo hin taane oppidoon irra baay'ee namaan beekan waan haaraa isinitti himaa jiru dhaaba Oromoo gabuu kan hin dandeenyee fi dantaa fi faayidaa uummata Oromoo yeroo anis saantiima jechuudha. Saantiima 5 kaajaan kana akka kabajuu kan dandeenye namni kun hundi ifaadha. Keessattuu ammoo namni Oromoo immoo oppidoos ta'ee bahaa akka hin jirre akka namni kun hundi beeka jechuudha. Oromoo ta'uun akkuma Amnesty International yeroo dabre
gabaasa irratti baasetti Oromoo ta'uun biisanii jekka ta'uusaa namni obbidoo keessa jiraate gaggeessa sadarkaa olaanaarraa akkasii hanga gaggeessa sadarkaa gadaanaatti namni kun hundinuu rakkoo hammaataa keessa jira. Inumaatu jechuudha. Inumaatu kutaalee hawaasa Oromoo kan biraa keessa jechuudha. Namni rakkoo hammaataa keessa jiru uummata kana jechuudha. Karaa biraatiin uummata biratti rakkoo biraa qabanii asiin ammoo mootummaan uummatuma isaa daluu kana namuu dantaa faayidaa isaa galmaan gahaa jiru TPLF jechuudha. Dantaaf siyaasaa isaa galmahaa jiru kana isaan kan amanaa jiran jechuudha. Waan itti si ergan deebiin itti shakkanii itti si adabanii itti si yakkan. Amma akka carraa nama ciisa koyoo isinitti hime namoonni Oromiyaa kana bulchan jechuudha. Namoonni aangoonni warra obbidoo ta'an namoonni kun hundinuu TPLF istiraatejjiin isii maali? Nama kana gisee yakkuu barbaadde nama kana gisee adabuu barbaadde murtii isii ittiin deemtu malaammaltummaa. Namni hoogganaan obbidoo gubbarraa hanga gaaratti hundinuu chaarjii ta'eeti manni akka dura banamee ta'a namni kun jechuudha. Maaliif amma namni hedduun baay'ee nama gisee gaafii waan tokko haasaa wal namni jechuudha. Obbidoon maaliif lammi isaa akka fixaa? Obbidoon maaliif maal kana godhaya? Namni carraa biraa akka ati maanoo keessa si galchanii maanoo sasitti uwwisanii sanboota istiraatejii waan fedhan si godhanii. Ati namni kun pirezidaantii Oromiyaa ta'ee tokko uffatee kaateeti qaalitti kan jiru agarata. Abbaa duulaa ebri'ee namummaa fadha jechuudha. Namni kun hundinuu amma caasaan obbidoo keessatti jiru keessattuu gaggeessa sadarkaa olaanaatti sarvaayival of the fittest yaanii lubbuma isaa jiraachisu jira baqa jarree. Amma asiin sababa irrattis kan qabanii seenaa irrattis kan qabanii tokkoo fi tokko carraan isaan godhan sirna san jiraachisuu qofa. Carraan isaanii guddaan jechuudha. Ammoo sanitti illee amantaa harkatanii yoo keessatti amanamanii dalaganii miti waan tokko waanuma tokko jechuudha waan elementii xiqqoo jechuudha gaafii siyaasaa murtii siyaasaa biraan gahamuun. Elementii xiqqoo dantaa Oromoo namni gaafatu manni hidhaa akka dura banamee jira manuma hidhatti darbatamaan. Namoonni biyya san keessatti musliimaa jedhama namni musliimaa akka TPLF biyya san keessatti qaamaan dhiqatu hin jiru. Kun wiikiliik namni baay'een nama odeeffannoo biyya faranjii waa'ee dura godhan wiikiliik namni agaree wiikiliikitti biyya san keessatti eenyu musanyaa sadarkaa tokkoffatti nama yeroo jiraatu taate akka jiranitti hooggantoota TPLF jechuudha. Gariif immoo namni musliimaan mana hidhatti darbatamu namni musliimaan jedhamu nama dantaa fi faayidaa siyaasaa isaanii irratti walitti bu'an jechuudha. Inkluudiin TPLF yoo ta'e. Guruppii uumanii guruppii san keessatti namni olaanaan guruppiin hamma ho'atisan nama tan fuudhee mana hidhatti darba jechuudha. Qabsoon isaan biyya san keessatti malaammaltummaa irratti goona jaanii itti qabsaa'u jiran qabsoo galma siyaasaa isaanii ittiin gahatan malee malaammaltummaa irratti godhuu miti. Kanaaf immoo taargeetiin guddaan amma biyya san keessatti yoo hakaaftan taate malaammaltummaa yoo ta'e taargeetiin guddaan Oromiyaa hojjeta. Finfinnee hojjeta naannoo Finfinneetti hojjeta. Wanta kana immoo namni dalagu isaanii dalagu jiran. Namni itti yakkamu nama Oromoo itti yakkamu jiran. Kanaafuu gabaabsi maal jechuu barbaadanii namni obbidoos taanaan namoonni biraatis taanaan namni maqaa Oromootiin biyya san keessa jiraatu hundinuu jireenya bilisa akka jiraachaa jirree fi rakkoo hammaataa keessa akka jiru namni kun biyya ogaa jechuudha. Kana biraatiin immoo Oromoon gaafiiwwan akkuma reefu jettama jennee waan jaalawwan kan jedhu walii gaman san istiin hangammatti deebisaan akka inni gaafiin kun deemaa jira. Gaafii kana namni odeeffannoo maqaa qabdanii qeeroo hirkatanii kaasaa jira. Uummanni qotee bulaan, dafqaan bulaan, hojjetee bulaan, daldalaan karaa adda addaatiin gaafii kana kaasaa jira jechuudha. Kanaafuu wanti amma nuti namoonni bal'aan waan baay'ee kaasaa jira. Anammoo fuuldura maal godhamu kun akkanaan parsanaalee kan nama tokkotti natti fakkaatee dubbachuu barbaadan jechuudha. Amma rakkoon biyya san keessatti manni tokko yeroo adda addaa inviteeshinii adda addaa kan danda'anii diimokiraasii maal jechuu danda'anii wantoota amma waan elementarii ni jira miti ammoo bidiyoon ati namni biiroo dhufte hojii siiviilii jettee nama keessummeessitee mattaawoqiyaa nama kanatti nama galchuu maal tajaajila fayyaa nama kanu maal nama diruu mana barnootaa nama barsiisuu akkan rakkoon Oromoo akka fronteetti poolisaas keessa godhanii jireenya isaanii jiran amma kana keessatti rakkoon biyya sanii murteessummaa siyaasaati. Kuma jalqaba jechuudha. Rakkoon murteessummaa siyaasaa Oromoo murteessummaa siyaasaa biyya saniitti kan qabne namni kun walumaan beekna. Kanaafuu immoo falli dubbii kanaa maal akka ta'u namni keenya bakka jirutti tokko qabu jechuudha. Amma keessattuu yeroo ammaa kanatti odeeffannoo qabuutti hedduu nama biyya kana jiru diyaaspooraa kanallee kan isin daddagootti namni immoo tokkummaa uummata Oromoo kun hedduu kan cimaa akka deemaa jirutti dhagaa jiran ammaan ta'an. Kanaafuu namoonni yeroo dubbatanillee waan bal'aa dubbatanii jiranii Oromoo kareedu jechuudha. Abbaan fedhe bakka fedhe maan taane maqaa Oromootiin waan fedhe maan taane maqaa Oromootiin walitti dhufee cimee jechuu
tokko bira dhaabbachuu qabuu fi karaa dandeen karaa humnaatiin karaa faayinaansiitiin karaa beekumsa isaatiin abbaan dandeen karaa dandeen ammoo qabsoo waan irratti dhufnes kabajuu jiru kana waan gaafiin keenya hin deebine jennee amantaa san qabna. Is hin deebine dhugaadha kanaafis falmachuutti jirra. Kanaaf immoo karaa itti falmachuu jiru kana namayyuu karaa guutuu ta'een deeggarree waan kana rakkoo keenya kana miira irraa gabaabsine yaada jiru kaayaa. Kanaafuu waan isiniif amma dubbachuu barbaadu kanarratti namni kun karaa guutuu ta'een tokkummaa keenya jabeessine wal qabannee hanga dandeenyu waan godhuu dandeenyu irratti waliin yoo deemne nuti illee gahee keenya baachuu kan dandeenyu isinitti himuu barbaadanii galatooma waan dhaggeeffataniif waan keessatti isin mufachiisoo jiraate dhiifama naa godha. Amma sirra deebi'aati yommuu naa kenna. Amma obbo Aliyyi wanti gaafattan hoo jiraate mana keessa hoo jiraate nama lamaaf carraa nan kenna. Gaafii namni qabu hoo jiraate kana ta'uu baannaan anni keenyatti itti fufu. Haa ta'u. Obbo Lataa. Dursa galata guddaan qaba hunda keessaniif iyyuu. Obbo Aliyyii akka itti ati pirezentii nu goota akka malee nama gammachiisa. Ani gaafiin kiyya gabaabaatti akka siyaasaatti akka ijaarsaatti long run yookaan immoo karaa dheeraa opiniyoon akkamitti ijaarama caasaan siyaasa isaa maali? Maal godhuu barbaaddu turtan gaafa waliin ijaaramtanii erga uummata Oromoo keessaa amantaa hin qabaanne TPLFitti maxxananii jiraachuun sun ammam karaa dheeraa nama deemsisa jettaniit waliin waggaa dheeraa deemaa turtan. Har'allee taanaan erga achi baate warra achi ta'an suni maal ergaan kee OPDOdhaaf ergaa maal dhaamuu barbaadda? Hagan argutti diiyaasporaattis ta'ee Oromiyaa keessas jiraattee argaa jirta. Falli Oromoo baasu jettee kanatti akeektu. Keessumaa warri biyya keessatti waa jijjiiruu danda'an warra akka OPDO warra jiran kana hiriyoota kee warra waliin turte jechaadha. Mee isaaniifis ta'ee warra isaan fakkaataniif ergaa isaaniif dabarsuu barbaadda. Galatoomne obbo Lataa. Nama laman jedheeyyuu achi baaseera egaa. Wal fakkaataadha? Wal fakkaata for survivor. Haa ta'u. Maaliif achi keessa akka hojjetan? Haa ta'u. Ali hedduu galatoomii as dhuftee waan biyya keessa deemu jiru nu beeksisu keetiif ani gaafiin tiyya gabaabduudha. Egaa uummanni OPDO gartee uummata birattis jaalatamummaa hin qabne akkasumatti ammas mootummaa wayyaanii biratti amantaa hin qabaanne maaliif uummata wayyaanii bira dalaganu? Maaliif wayyaaniif dalaganii uummata keenya ergaa ta'anii fixanu? Eega gartee uummata birattis jaalataman qabaanne mangistii biyya sanii birattis jaalataman qabaanne maaliif waan kana lakkisanii alagatti nu lakkisanii uummanni keenya akka firraa dhoorkuun goone uummata alagaa dura dhaabbatanii uummata keenya maaliif ficcisiisanu? Gaafiin tiyata nama galatu. Karaa biraa gaaffii koo fi gaaffii Ramadaa wal fakkaata. Mootummaa sun wajjin hojjechuun karaa tokko lijitimeesii isaaniif kennudha. Mootummaan sun lijitimeet akka inni ta'u kan goosise OPDOdha. Osoo OPDOon TPLF galaksee deemee uummanni Oromoo ripirezenteeshinii hin qabuyyuu silaayyuu wanni Oromoon biyya sun keessatti qabsoo lama godhuuf hin jiru. Amma qabsoo lama godhaa jira. Tokko OPDOdhaan lolla. Kan itti aanu immoo diinaan lolla. Nuti amma gama baay'ee nuti jira jedha waraanni. Kanaaf gama lijitimeesii hin jirre waan fakkaatu ni nu ibsi. Asumaan gabaabsaa.
isarran beekatoon ta'ini at least gaaffii keenya irratti waan jiru isinitti himuu danda'anis maaliidha? OPDO'n as a general dhaloonni isaa wayyaaneetu nutu uume jedhanii abbaan uummate akka uummatetti ajajata malee wanni gochuu hin danda'u akka waa tokko gochuu hin dandeenye beekamaadha. Lammata immoo nuti maalitti fayyadamne OPDO'tti yaan jedhu immoo kaasuu nurra jira obboleessa qofan kaasa. Gaaffii dhamoo deebiidha keessatti please. Gaaffii dhamoo deebiidha. Ankoo gaaffii kaasuu kan barbaadan. Gaaffiin kun maaliidha? Amma obboleessa qofan kaasuu barbaadu namni uummate suni haan uummate sanaan itti fayyadama. Kun wanni iyyuu hin qabu, gaaffii iyyuu hin qabu. Gaaffiin koo achi keessa yennaa teessan akka OPDO'tti Oromoof hojjechuuf hammam carraaqtu ajajamtaniyyuu jarri sun isiniin uummataniyyuu Oromoo bituuf isiniin uummataniyyuu hammam keessi isaanii keessi OPDO hammam dhugaatiin fudhatee hojiirra oolchuuf deemamoo fashaleessuufis hin danda'a oomishni qaba. Namni sana ejjetu adaraa innaa fudhate akkuma wanni kan Addis Ababaan Finfinnee taatee haa taatu jedhanii didanii dubbii isaas fashaleessanii jala dabarsanii uummataaf dhiisuu han akkasii kana hammam cimtanii hojjettuudhaan hammam hojjechaa turtan. Kuni maali uummataaf faayidaa qabaa jedheen achi keessa jiraachuun keessan fa'a. Ajee galatoomaa gaaffii bareedaatu ka'e kanarrattanis waan na fakkaatuu fi waan hin beeku kan dandeessu deebisaa yoon guututti beeku baadhee deebisu baadhee dhumarratti yaada fiidbaakii naaf kennitan jechuudha. Amma tokkoffaarratti OPDO'n akkamitti ijaaramee kan jiru istiil isaanii irraa kaana jechuudha. OPDO'n waggaa 25 darbeef nuti darra irratti ijaaramnee jechaa turan OPDO'n. Nutis kana beekna. OPDO'n darratti ijaarame bara 83 ijaarame bakka tiraanzishinal mootummaa ce'umsaa keessa seenee erga mootummaa ce'umsaa keessa seenee booda akkanumatti wayyaaniin ergamee Oromiyaa akka bulchuu fi jalqaba irratti immoo namoonni namoota pirezidaantii ta'anii bulchan osoo hin taane fakkeenyaaf gaafa kumaa fa'aa bulchan gaafa sananii fa'aa bulchan achuma biiroo Oromiyaa keessatti Salamoon Tsimuufaa namni jiru namoonni gurguddaan fa'aa beekuu dandeessanii namoota akkasiitiin jechuudha haga zoonii haga aanatti namoota akkasiitti reprezentaatiiviitti warra TPLF kaanee akka bulchaa turanii fi boota keessa qabsoon Oromoo sunis jabaachaa Oromoonis jaalalli Oromoo deeggarsi Oromoo abbaa godhuus maal kun hundi giseenii fi immoo falarkachuu dadhabe maal gochuu qabna jedhanii wantoota kana waan karaa itti hojii propagaandaa uummata Oromoo kan ittiin sossobuu dandeenyu maal waan jiru jiraame fakkeenyaaf poolitikaa afaanii amma wanni poolitikaan bidoo daleedu amma 25 guutuu poolitikaa afaaniiti afaan keetiin dubbachuu hirkatte afaan keetiin hojjechuu hirkatte kanuma dubbiin jechuudha ammoo wanni kun guyyaa tokkotti gaaffii ta'an malee umrii Oromoo guutuu gaaffii hin ta'u amma Oromoon akkaan ilaalutti akkaan hubadhu jechuudha gaaffiin Oromoo sadarkaa afaan ofiitiin dubbachuu bira dabree jira jechuudha afaan Oromoo afaan Oromoon naashinaal laanguweejii biyyattiitti sadarkaa yuunivarsiitiif kan nama sadarkaa yuunivarsiitii biyya tokko sadarkaa yuunivarsiitii addunyaa Oromoo gaggeeffamaa jiran kana kan godhatu kana kan fuuldura uffatu uummata kana jechuudha amma dhaabni siyaasaa kana dhufee kanaaf Oromoo fi rakkoo afaan Oromoo fura jiru sadarkaa kanatti waan yaada nuti fakkaatu amma kanaanis immoo bidoon namni propaganda kana immoo dhugaa feetan nuti immoo teenyee namatti dubbannaan namni waan kana dhaga'uu hin barbaadu waa'ee namni amma 25 uuma kana dhagaa afaan keetiin hojjetta afaan keetiin daanyaa harkatta afaan keetiin maal taata maal kanuma poolitikaan bidoo jechuudha elementii guddaa kanaa sama qoqqoodaniif uummattoota achi yakkamaan jalqaba isin kaa'etti uummattoota achi keessa fakkaansan uummata san baasanii kan akkamitti uummata Oromoo deeggarsa qabsoo abaa kanarraa ittifna uummata baadiyyaatis uummata magaalaatis humnaas dabalatee jechuudha
karaa propaganda nama propaganda dhamu propaganda namasaa nama propaganda dhamuu dandeenyu humnaan injifachiisanii kaanis hidhanii kaanis ajjeesanii namni hundinuu beekan taarikaa jechuudha kanaa jechuudha. Kanarratti ammoo ka'umsa irraa yoo ilaallu oppidoon uummata taarikaa namni kun hundi beekan morkonyaadha jechuudha. Oppidoon nama qabsoo Oromootiif jee quuqamee walitti qabamee miti oppidoon. Nama akkamii nama mana hidhaa dheeyfa dhaaba Oromoo ijaaree waan kan inni goona jee walitti dhufe jechuudha. Waa'ee yoonii fi waan san godhuu baatan jarrisan mana hidhaa isaan qunnamaan. Istiin carraan tanaas carraan jalasanii waan sanii. Gartee amma kana keessatti erganii fi hundeeffama isaanii kana jenne boodatti akkamiin caasaan oppidoo kun maal fakkaata yaamee gaafatameen ibsuu barbaadan. Caasaan oppidoo bifa wal makaa qaban. Fakkeenyaaf namni sadarkaa aanaa nyaanii jiran sadarkaa aanaa jechuun irra baay'ee amma ijoollee yuunivarsiitii irraa maal ta'e kanaas carraan hojii labarmaarkii carraan hojii biyyisan keessatti hin jiru bika biraa carraan hojii kan jiru biyyisan keessatti waajjira mootummaati. Namni kun gisee yuunivarsiitii raayifame waajjira mootummaa qaxaramuun dirqama. Yoo kan godhuu baate mootummaan jiraachuu hin danda'u. Kanaafuu nutis dabalatee namoonni hedduun gisee yuunivarsiitii raayifamne carraa hojii bika biraa hojjechuu hin jiru. Kanaafuu biiroo mootummaa qaxaramta jechuudha. Erganii fi biiroo mootummaa qaxaramta gariifuu gaafa